Maqaan koo Dr. Abbabaa Sorsaan jedhama. As kilinika Yookootti ispeeshaalistii wal'aansa daa'immaniiti. Har'a akka sagantaatti irratti haasa'uuf kan qabanne waa'ee infekshinii qoonqoo daa'immanii yookaan immoo bakka tokko tokkotti immoo huuba qoonqoo akka jedhamu waan jedhamu irratti haasa'uudhaaf sagantaa qabanne. Egaa akkuma beekamu infekshiniin qoonqoo yookaan immoo afaan Ingiliffaan tonsiloofaranjaayitis waan jedhamudha. Infekshiniin kun egaa ijoollee irratti yeroo baay'ee mul'ata. Keessumaa ijoollee umuriin isaanii waggaa 3 amma waggaa 5 jiran gidduu irratti bal'inaan mul'ata. Egaa infekshiniin qoonqoo kun yookaan huubni qoonqoo jedhamu kun yeroo baay'ee jarmoota akka baakteeriyaa fi vaayirasii jedhamuun dhufa. Garuu baay'inaan yeroo baay'ee qufaadhuma faana wal qabatee infekshinii qoonqoo mul'atutu baay'inaan mul'ata. Garuu yeroo tokko tokko infekshiniin kun immoo baakteeriyaa kan jedhamuun illee yeroo inni dhufutu jira jechuudha. Egaa ijoolleen tokko yeroo baay'ee dhukkuba infekshinii qoonqoo kana yeroo qabaatanii baay'inaan mallattoon isaa jennee yoo fudhannu tokkoffaa yeroo baay'ee ho'ina qaama isaanii baay'ee ol ka'a. Yeroo baay'ee amma digirii seentigireedii 39 sana ol ta'uu danda'a. Kan biraa fedhii nyaataa dhabuun illee hin jiraata. Sababni isaas qoonqoon sun egaa sababa infekshiniitiin waan dhukkubuuf yeroo baay'ee nyaata hin didu, nyaata fudhatan jechuudha. Kan biraa toonsiliin sun mataa isaatiin dhiita'uu illee danda'a jechuudha. Hin dhiita'a. Naannoo morma isaaniillee wantoonni dhidhiita'anii mul'atan ni jiru, dhiita'uu danda'u jechuudha yeroo infekshiniin qoonqoo kun jiraatu. Kan biraa yeroo baay'ee qufaadhuma faana illee darbanii qufaadhuma illee qabaachuu danda'u jechuudha. Sana booda egaa yeroodhaan yoo yaalamuutu isaanirra jira. Dhukkubni qoonqoo kun yeroon yaalamuutu isarra jira. Yoo yerootti yoo yaalamuu hin baanne yoo ture egaa rakkina garaagaraa rakkina gurguddaa fiduu danda'a. Isaan keessaa rakkina onnee fi rakkina kalee faana wal qabatan uumamuu danda'u jechuudha. Yerootti yoo yaalamuu baate jechuudha. Kanaafuu maatiin tokko yeroo baay'ee yoo ijoolleen tokko isaatii qabaatanii fedhii nyaataa dhabanii yookaan yeroo nyaata fudhatan dhukkubni kan isaanitti dhaga'amu yoo ta'e ho'a kan faana wal qabatee yoo mallattoon kun jiraate egaa dhukkuba qoonqoo yookaan infekshinii qoonqoo ta'uu danda'a jechuudha. Tonsiloofaranjaayitis ta'uu danda'a jechuudha. Kanaafuu dafanii gara mana yaalaa deemuutu isaanirra jira jechuudha. Egaa yaaliinsaa dhukkubni qoonqoo yookaan infekshiniin qoonqoo akkuma jennu egaa infekshinii dhufa baay'inaan infekshinii waan dhufuuf egaa qoricha antibiyootikii fudhachuutu isaanirra jira. Isarratti dabalataan immoo qoricha kan dhukkubsaatillee ho'aaf kan ta'u fudhachuun isaanirra jira. Yeroo kana fudhatan egaa qoricha isaanii immoo qorichoonni garaagaraatu jira. Sadarkaa garaagaraa jira. Garuu qoricha sana immoo haala ajajameen yeroo baay'ee dhukkubni infekshinii toonsilii jedhamu kun qorichoonni salphaatti yaalan ni jiru baay'inaan. Garuu wanti guddaan qorichoonni kennaman sun guyyaa yoo xiqqaate guyyaa 10 qoricha kana fudhatanii xumuruutu isaanirra jira jechuudha. Guyyaa 10 gad yoo fudhatan taate carraan akka deebi'ee akka haaraatti deebi'uunsaa olaanaadha jechuudha. Kanaafuu qoricha isaa guyyaa 10 qoricha kennamu sana qoricha infekshinii
qoonqoo yookaan toonsiliidhaaf kennamu sana guyyaa 10 xumuruutu irra jira jechuudha. Kana kan biraa akkuma sila jennee toonsiliin kun egaa yerootti yoo yaalamuu baate walxaxiinsa garaagaraa yookaan komplikeeshinii garaagaraa fida jechuudha. Akkuma sila jenne tokko kalee irratti lammaffaa onnee irratti kan biraallee achuma naannuma qoonqoo irratti illee dhiita'uu yeroo baay'ee dhiita'ee ujummoo qilleensaa cufuun illee ni mul'ata darbee. Kan biraa kan malaallee keessatti kuusee rakkina argansuu irratti rakkina garaagaraa fiduu danda'a jechuudha. Kana egaa yeroo baay'ee keessumaa dhukkubni infekshiniin qoonqoo kun namni tokko dhukkubsatee yeroo yoo yaalamuu baate keessumaa dhukkubni sun uumamee yookaan milikinni dhukkuba sanaa mallattoon dhukkuba sanaa mul'atee guyyaa 9 keessatti yoo qoricha yaala sirriitti argatan carraan inni gara onnee rakkina onnee fiduutti jijjiiramuunsaa baay'ee gadaanaa ta'a jechuudha. Kanaafuu yoo sana hin taane garuu carraan inni gara rakkina onneetti jijjiiramee rakkina onnee sadarkaa olaanaa fiduu danda'uunsaa olaanaa ta'a. Kanaafuu yeroo baay'ee gamaatiin milikkita yookaan mallattoolee infekshinii toonsilii fakkaatan yoo arge dafanii gara mana yaalaa deemuun irra jira. Dafanii qoricha kennameef immoo qoricha sana immoo sirriitti haala ajajameen guyyaa jedhame sanaaf xumuruutu irra jira jechuudha. Infekshiniin toonsiliidhaaf wal qabatee jiru kittibaatas hin qabu. Ittisuun hin danda'amu. Garuu egaa yeroo baay'ee akkuma umuriin ijoollee dabalaa deemu garuma guddachaa gaafa deeman ofuma isaatii sintiniinsaa carraan itti deebi'ee dhufuusaa gadi bu'aa deema jechuudha. Kanaafuu wanta ittiin ittisan hin jiru garuu ofuma akkuma ijoolleen guddataa deeman sadarkaa carraan inni ijoollee miidhaa deemus akkasuma gadi bu'aa deema jechuudha. Mala aadaatiin dhugaa dubbachuudhaaf hin jiru. Toonsiliin egaa akkuma sila jedhee jarmiidhaan dhuma yookaan baakteeriyaadhaan dhufa. Isa yaaluu barbaachisa. Yeroo tokko egaa namoonni toonsilii kanallee yeroo aadaadhaan muran faatu jira. Karaa yaalaan ilaalamutti sirrii miti haalli itti muramus meeshaan fayyadamamus namni muruufis piroofeeshinaalii waan hin taaneef rakkina garaagaraa fiduu danda'a jedhama. Kanaafuu inni deeggaramu jechuudha. Garuu yeroo tokko toonsiliin ijoollee irratti yoo baay'inaan deddeebi'e keessumaa waggaatti yeroo 6 fi sanaa ol fa'aa yoo ijoolleetti deddeebi'ee toonsiliin kun yoo rakkisa ta'ee mana yaalaatti toonsilii sana opereeshiniidhaan baasanii akka toonsiliin sun deddeebi'ee akka hin rakkinne gochuun ni danda'ama jechuudha. Kun kan ta'uu danda'amu yoo baay'ee deddeebi'ee waggaatti 6 fi yeroo sanaa ol yoo kan deddeebi'u taate mana yaalaatti opereeshiniidhaan baasanii toonsiliin infekshiniin qoonqoo sun akka hin deemne gochuun ni danda'ama jechuudha. Kana garuu yeroo baay'ee opereeshiniitti hin deemamu. Qorichumaan waan yaalamuu danda'uuf gara kanatti carraan deemuusaa baay'ee gadaanaa jechuudha.